Akkam jirtan ilmaan Oromoo hunda keessanuu nagaa maal qabna? Shut up! Yeroo kana wallahi yeroo gartanii du'aay cimtuun gartanii namni masgida dhaqee du'aay kadhatu, amantii kiristaanaas dhaqee du'aay kadhatu. Obboleewwan teenya hedduutu gartanii rasaasaan dhumatu kun ammoo waan dur jiraati. Numatu gartee gura waliin qabnu waliin dhageennuuf malee Oromoon kanaan durallee osoo OMN hin uumamin hin durayyuu akkanuma dhumatu turte. Garuu adadum teknooloojiin guddatu kanaan ilmaan Oromoo wal quba qabaachuuf nuti wal jaalachuuf nuti waliin dhufuu kanatu waa hunda waan dhageenyu nu godhe malee Oromoon har'aa miti ka dura eegalte waan nurraa hafee miti kun duuma jiran hangarraa urga ummanni kun dhufeeti mootummaa Habashaa takkattiin kaan Oromoon ajjeesni jiru hunduu ajjeesu ture. Meeqa kamtu jira ajjeesanii osoo maqaa hin beekne shameetiin bokokee bishaan keessatti dhabameetiin osoo namni tokko quba hin qabne yeroo kanatti yeroo Oromoon tun tokko taatee eenyu kana godhe OMN fi ummata OMN gargaaru malee Jawaar qophaa isaa godheeti miti. Hundi keessan cadhisaniituma waa cufayyuu fuutanii Jawaaruma irra keessan. Maaliif ka isin warri isarra keessan isin Jawaaris nama takka bar. Jawaaris nama takka sabummaa isaatiif kan hin quuqqaturraa kan ka'e waan kana eegalee ummata isaa wal taasisee bakka hundaa walitti qabee deemu jira malee Jawaar nama 5 miti, Jawaar nama 100 miti, Jawaar 50 asii achi bakka hundaa seenuu hin danda'u Jawaar. Sagalee ummaan Oromoo kan hin cunqurfamaa tureyyuu fuudhee isin dhageessisuun hunda mara seenee mana gandaa fi baadiyyoota nutuu maqaa hin beekne hunda keessa deemee nuuf himuun isaa kuni dalagaa irraa olii dalageera. Kuwanoo warroota gabbaatanii irra dubbatan. Maali qawween feessa ati akka mataa keetitti akka nama tokkootitti yoo kaniin qawwee bituu dandeessu taate yoo qawwee eenyutu Jawaariin gadi sin jedhe. Ati Jawaarii gadi akka jettu. Ati anuma tokko akkuma Jawaariitti Oromoo eega quuqqatte bakka qawween jirtu ol ka'iitiin ati dalagaatti sana dhiisitiin waan daladdu taaksii ooftaa maal waan fitu godhi ol ka'iitiin saba kee waliin fiditiin bakka qawween jirtu fiditiin kunoo kana qawween akkana jedhe karaa nama dhisi. Dalagaa hunda nama tokko irra gadhiiftanii akkuma Jawaar qofa nu bilisoomsuu hunduu gabbahee walistoonis gabbahanii dubbatan. Maali waan akkasiin jiru Oromoo. Namni hundi keenya yoo haga anaan baatutti hanga mataa danda'e meen namni tokko yoo kilaashii tokko bite akkasi malee nama tokko irra dhiistanii namnummaan tokko waa hunda ka Oromoo duuba dhaqee hubatus isaa kan qawwee bitus isaa ka mootummaa ta'us booda isa jechuu deemtan Prime Minister illee isaa Police illee isaa nuti hin qabnu nama Oromoon hin qabdu nama. We don't have nobody ummata akka isaatti saba kuqqatu hin qabnu nuti. Waa hundayyuu fuutanii nama tokko irra keessanii duuba irraa haasuttan. Yeroo kanatti yeroo ilmaan Oromoo duu jirtu kana sinaa namuu akka tokkotti warri biyya alaa jirtu keessatti warroota Ameerikaa keessa jiru warroota biyya Kanaadaa fi Yuroopp biyya Suudii jirtu hundi keessanuu ni qabdan fira biyyaa ni qabdan. Firuma keessanii sammee kilaashii bitaa $500 ergaatiin fira keessanii kilaashii takka bitaa. Garsiisa karaa barbaada biyya alaa jirtanii biyya teknooloojiin guddate barbaada karaa kilaashii takka nama takka bitaa. Sambooda karaa argeera kunoo karaa kanaan kilaashii bitinna. Hidhachiisa obboleewwan teessan tabi'ee jirtu hidhachiisa gabbaatanii callistaniituma ummata reeffantuu jiru kana gabbaatanii ka durii takkaan dubbanne takkaa gadin baane martu gabbaatanii waan hin taane dubbachuun kun gaarii miti. Dhugaadha qawween ni barbaachisa. Qabsoo Oromoon qabsoommaan biyyuma feete haa taatutti qabsoo waraana qawwee malee biyyi bilisa argattee hin jiru. Eega bilisoomnes waraana nu barbaachisa. Waraana kanarratti dalaguu qabdu Oromoon. Kun jechuun maali hundaa futanii Jawaar irra kaa'uu miti. Namuu akka fi mataa isaatitti keessa seenee wajjin waraana ta'uu qaba. Mataa isaatitti qawwee bitaa miti. Dhaqee lolaa jedhi gabbayiiti. Ani lolaa kun of kennee ni lolaa jedhime gabbayiiti. Qawwee bitadhu deemu fi keeti. Seeni waraana dhaabi mataa keetitti ganda takka walitti qabi ijoollee at least nama 100 walitti qabi. Qawwee harka kaa'imee cal'istaniituma waa hunda futanii nama tokkorra namni akka Jawaar Oromoo afaan takka godhee hangarraa Oromoo bakka duututti qe'ee isaanii ka shawaan jenne arsii jenne Wallagga Jimmaa Harar Boorana hunda keessa seenee
hunda amantii ummata irraa qaba. Amantii ummata irraa qaba. Kanaafu yoo inni dalagaan isaa miidiyaan hin dhaabaa jedhe miidiyaa dhaabee akka nama tokkootti akka leencaatti dhaabee miidiyaan hangarraatti dalagaarra jira. Miidiyaan hangarraa sagalee Oromoof sagalee ta'ee akkasuma gorsa ilmaan Oromootiif ta'ee dalagu jira miidiyaan. Nutoo maal godhu jirraa nuti. Dhaxxanii mallaqa kennu qofaa miti. Hiriira baatanii alaabaa qabatanii karaa manaa galuu miti. Akka nama tokkootti akka isaatitti nu hundi keenya osoo waan takka irratti xiyyeeffannee kaane waan takka bakka murtiin geessuu dandeenya. Garuu harka kiishii kaata dalagaa keessan dalagataa yeroo Oromoon walii gaddeemaa taaksii keessan dalagataa yoo Oromoon tokko du'u gabbaatanii usaa osoo qawwee isin kennanii galaa lolaa isin jedhanii loltan. Cal'istaniituma afaan bantan biyya keessaa miti as keessa illee jirti wayyaaneen. Osoo qawwee isin kennanii dhaqaa wayyaaneen kun bakka san jira dhaqaa ajjeessa isin jedhanii hedduun keessanii ajjeestan nin beekan. I noticed this. Cal'isanii qawwee jenna. Nu hiriirsa karaa duraa haa gallu. Warrummaan as jirtanii qawwee jettan kun mee walitti dhufnu biyyuma tana keessatti walaa ijaaru. Wal ijaarree eegasan booda maali tikeetta muranneetuma deemna. Biyyoota ollaalle deemnee achirraa bakka ho'i deemuu dandeenya. Hara biyyaa seenuu dandeenya. Soo cal'istanii waa cufuyyuu nama tokkorra hin kaayinaa. Namuu akka mataa isaatitti gabbahee an Oromoof ni kukkadhaa Oromoof waan kana godhaa lubbuutiyyan kennaa dhaqee waraana seenaa qawwee fi ofii isaatii bitatee adeemu namuu. Osoo amma gabbaanii qawwee qocaasanii jedhan hedduun keessan hin kennitan. Garuu kaamantii fi jechoota isin dubbattan yeroo waa tokko uumame qofa yeroo kaan cilima bishaan buute takka ittiin keessan gadi hin baatan cal'istaniituma teettan. Yeroo waa takka uumame gabbaatanii namoota korra faraduu feetan. So kanaafuu uffonna jedhaatiin uffolchaatiin gartanii warroota har'a gartanii lubbuun isaanii dabre ilmaan Oromoo fi kanaan duras dabre hunda isaaniitu Rabbiin jazaa isaanii bilisummaa nuuf haa godhu. Ammoo nutis biraa akka nafne adaraa ilmaan Oromoo nu hundi keenya dhumuu qabna. Ka biyya alaa jirus ka biyya jirus keessattuu ka warra biyya alaa jiru ilmaan teessanis hin rakkattu warri keessanis hin rakkatu biyya alaa jiraate haa deemnu. Tokko gabbaati mee akka sistema barumsi isin barattan yoo har'a faayidaan qabne maaliif barattan? Biyya ormaa keessa ustanii jiraachuufi. So ijoollee garaa nyaattee waan hin qabneen qawwee feesisa osoo obboleessi keessayyuu obboleessummaan keessanuu isin bilbilee mallaqna ergitaniif. Ummata qawwee miila hin qabne qawwee isaan feesisa jettan. Dhaabbadhaa ilmaan Oromoo cinaa dhaabbadhaa yoo nuti wal jaalannee nuti walitti maxxanne diinni takka jidduu keenya seenu yoo nuti quba wal qabaan wal hameessuu wal xiqqeessuu hamilee wal cabsuu wal lisuu wallee baasuu kanuma bas dalagaan ta'en galatooma garuu itti yaada namuu dalagaa kana cal'istanii nama tokkorra qofan kaayinaa. It's everybody's responsibility. Qabsoon qophaa miti. Gaaf tokko this true story. I was talking to Jawar. Jawar wajjin kaaminti wajji dubbisu ture. Facebook irra waliin dubbatu ture. Aboo baga Rabbiin keenya si godhe jabaa itti fufi qabsoon itti fufaa jennaan lakki naan jee maal jennaan qabsoon ana qofaa miti atillee we in this together naan jee nu lachuu wajjin keessa jirraa. Namu akkasitti sammuu akkasii qabatee deemuu qaba. Nu hunduu wajjin jirraa wajjin keessa jirraa. Dura taa'aa ta'uu ni dandeessa yoo dandeetti qabaatte gabbahi dura taa'aa ta'e yoo karaa qawween ittiin bitamu beektu ta'e akkana qawween karaa kanaan bitame jedhee gabbahi yeroo teknooloojiin guddate namuu si amana. Jechoonni keetii fi haalli kee fudhatama ta'eenaan namuu si cinaa dhaabbata. Cal'isteetu nama tokkorra hin kaayinaa. Galatooma.